from AU. Miseensoti paarlama Pan Afrikaan filannoo barcumaarra wal dhabuun tontoomuu boksii walitti taa'ee buxee wal baase. Akkeen war faranjoota barkum lamaaf afurii dhaabbachuun isa haiman paarlamaan Pan Afrikaan yookaan tuutni paarlama Afrikaa jedhamu yaamam khoneen qaam seerbaaftu gamta Afrikaa ta'uusaatti maama wagga 5 filata. Diinagdeef tokkummardi Afrikaa irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jedhan. Teessoon isaa modira Afrikaa kibbaa Midriit ta'uusaatti dubbata. Horii isaa khaydilee taa'uuf jalqab torbe kana walitti qaban paarlamaan kun duubam tontoommuuf boksii walitti taa'ee wal balleessu sa miidiyaaleen Afrikaa kanneen akka Eyewitnessiif ENCA faan gabaasuu jiran. Waldhabde paarlamaa harkina maaleen irra walga jedhan kanaaf sababi falmi marsango miseensota hogganu khayro yeroo walitti kennan ka jedhe gabaasi miidiyaalee kanneenii bakka bu'aan biyyilit Afrikaa Senegaal miseens paarlama Afrikaa kibbaatiif bakka bu'aa paartii biibulchuu The African National Congress irra peemi maadojiinaa itti xuruuphachuun koolaan dha'u viidiyoon agarsiifte. gochuu mamkanaan akka jaba salfachu khadubbat irra khormi dhaabbat gamta Afrikaa Musa Faki gochi uumamku waan akka malee maqaa dhaabbat gamta Afrikaa xureessa ta'uu himoon miseensoti paarlamaa hunda daborachuuf seer dhaabbatichaallee kabajo akka qaban akeekajees khammalee bulchaan gamta Afrikaa khalamichaar kun Fakiin gochi hurrifachiisa ta'uu amanuun jabeessa fuulti utarra barreessee obalaaleeffatu miseensi paarlama Afrikaa kibba boksi liqimsa peeni maajodiina namna tontoom khanimat mamurtii rabbane dhaddak abjechuu waachif gamtaan Afrikaa akkas khajedhuuti malee lolli miseensota paarlamaa jidduutti wiixatee galkhoneen khibxati tufufoolu irra kha miseensoti paarlamicha dhaabbati gamta Afrikaa jidduu seenuun akka dubbii gaafachuu jiranii jedhan wal dhabde paarlama Pan Afrikaa kha miseensota biyyoota Afrikaa lixaatiif Afrikaa kibbaallicha walirra qabuu jedhaneen warri Afrikaa lixa biyyoota Afrikaa kibba marsiteessoo bulchiis paarlama Afrikaa kan kopha dhuunfachuu dhiisanii karaa ifaaf bilistaayeen kan urmarsaniiti je sababuma kanaan duub korii paarlamicha guyyoo sadeessoof addaanchitu isaa dubbata. Barkum lamaaf 15 irra jalqabe dhaabbatichi namoota Roger Korodaangaaf Moosindirees lachuu biyyiddu galeessa Afrikaa Kaameroon irraa beete lamaadii Naajeeriyaa irra faan bulaator eegi dhaabbatichi biyyi isaanii teessoo godhachuun barkum lamaaf 4 hundaayas miseensoti biyyoota Afrikaa kibba tokkolleen hin filatamne kajedhu bulchaan paartii mormituu Afrikaa kibbaatiif miseensi paarlama Johannesburg Julius Malema carraan amma biyyolla isaanii Zimbabwe and threatened to kill me. And I said, I won't do it here. I won't kill you here inside. I will kill you outside. So stop threatening to kill me inside parliament. Dureen party mormitu Afrika kibba EFF jechuun Economic Freedom Fighters Julius Selo Malema yeroo baay'ee yaa'ii paarlama Afrika kibba jeeqoon pirezidaantii biyyattii duraanii Jacob Zuma dabalatina medduu harkaan dhaanu isaatiin beekam. Gareen isa jechuun Economic Freedom Fighters paarlama Afrikaa kibba keessa yolaalan qeencaan muraas immoo paarlamaan Afrikaa kibba osoo isaan kee jiraachuu baatanii paarlama Itoophiyaa faan garagarummaan qabu jedhan. EFF yookaan Economic Freedom Fighters miseensi paarlama Afrikaa kibba khabaartiin biibulcha Africa National Congress in dhuunfatam keessa parsantii yookaan harki jancaalaan haacuuca warrooti adiin bara apartaayidii war gurraachirra godhanaaloo ba'uuf waa walitti qabaman fakkaatu arrabsoo qofa osoo hin taane boksiif teessuun paarlamaa guurratanii guyyuun fedhan si baafaatu gareen tullollaan paarlamaan Afrikaa qiyaamaa jedhu kanaaf namoota hedduu bira qeeqamanillee manni marii bakka bu'oota uummata jechuun paarlamaan dirree waraana sawaan agarsiisaniif dargaggoota Afrikaa kibba bira baay'ee jaalata. Khoofiya diimtuu gaawoni diimtuu farrab diimaan beeka. The Pan African Parliament yookaan paarlamaan Afrikaalleen gare Julius Selo Malema ka paarlama Afrikaa kibba gargalchecha'uu fi jedhan. Sorry, Castro, can you get control of the house?